macaafa qulqulluu baafadhaa kadhannee teenya sabood raajiin masara torbanii gara torbanitti deelii guyyaa hundan dhaabadhaa halkan sa'aatii 9 dabalate isin garuu sa'aatii 2 dhaabbatanii duddi gadachumaan hojiis akkasumaan achi gattaatu kana booda afura dadhabbii isinirraa kaaseera akka dhagaa utaalaa akka dhagaa akkasin hojjettan kana booda Uumama boqonnaa 2:8 kaaseen dubbisa akkasinii galuuf yommus Waaqayyo Gooftaan biyya gara ba'aa biiftuu keessa Edenitti iddoo dhaaba tokko dhaabe namas tolchee achi keessa kaa'e Waaqayyo Gooftaan mukeetti ija namaa hawwatan garaagaraa ijji isaanii nyaataaf ba'eessa ta'an achi keessa biqilche mukti ijji isaa nyaatamu jireenyaaf namaaf kennu mukti amaaf gaariitti hin beekanis iddoo dhaaba sanaa walakkaa turan iddoo dhaaba sanaa obaasuudhaaf Eden keessa bishaan hin burqe bishaanicha achi ba'ee gargar hiramee laga 4 ta'e maqaan isaanii duraa Pheesiyoon inni guutummaa biyya Hawaalaa lafa warqeen jirutti naanna'ee yaa'a warqeen biyya sanaa ba'eessa haphee urgaa'aa Saardiks achitti argamu maqaan laga lammaffaa Gi'oon inni guutummaa biyya Kuushitti naanna'ee iyyaa maqaan laga sadaffaa Xeegroos inni immoo fuullee mandara Asoor gara ba'aa biiftuutti yaa'a lagni afuraffaan immoo Efraaxis jedhama harka mirgaa mataarra ka'a Gooftaa galanni siif haa ta'u sagalee kee nutti dubbadhu bokkaan waaqarraa roobe ituu lafa hin jiisin hin deebi'aare dubbiin koo waaqarraa gara keessan dhufe ituu waan hojjetin hin deebi'aare akkuma bokkaan roobu lafa jiisee biqilaa biqilchee sanyii facaaseef nyaata kennu sagaleen koo dhufe ituun fayyisin ituun eekin ituun eebbisin hin deebi'aare sagaleen kun irra qaama uffatu namoota kanarratti qaama uffatu sammuu isaanii spiritually and financially iddoo isaan dhufan hundumtuu yaadi isaanii akka kaleessaa deebi'een ta'in arra ganama kanaa kaasee eebba lakkaawwa jalqaban milikkita fayyisuuf eebba Waaqayyo ofirratti argan seexanniif fooniif dhiigi gaba jedhan maqaa Yesuusiin ameen Noora mata dureen guyyaa kana 3 waliin ilaallu ati kan uumamteef eebbaa fi mata dureen kun waggaa 2 arraa ture mata durichi isuma sana garuu ergaansaa kan biraadha ante yatafattarkau labarakat ነው nama simbira jiruun ati kan uumamteef eebbaa fiidha yeroo tokko akkitti wangeela fudhannes xinnoo nu rakkisa Kiristaanummaan kun akka waan kan hiyyeessaa ta'etti ilaalla namni yoo iyyoome mootummaa Waaqayyootti akka galu kiristaana jechuun namuma miidhamaa nama gadadamaa hiyyeessaa akka ta'etti sammuun keenya bara baay'ee nu amanaa tureera kiristaana jechuun gadadamaa miti hiyyeessas miti jaamaa doofaas miti Kiristoos Yesuus isin ifa biyya lafaati gaafa jedhu waan hundumaan ifa ta'utu nurra jira nuyi jireenyaanis hojiinis ba'ulluun mangad jireenyi keenya karaa hundumaa maal ta'uu qaba ifuutu irra jira biyyi lafaa nurraa waan gaarii arguu qaba malee nuyi gara biyya lafaa ilaalle biyya lafaa hawwuu hin qabnu warri dukkana keessa jiran warri ilmaan Waaqayyoo hin taane ilaa mucaan Waaqayyoo sun ilaa garbichi Waaqayyoo sun ilaa garbittiin Waaqayyoo sun ilaa namni Waaqayyoo sun waan Waaqayyo godheef ilaalta jireenyi isaa akkas ta'e jedhamee biyyi lafaa nu hawwa malee nutu dhaqee biyya lafaa hawwa miti kana sammuu keessan keessa akkasin aragdanii baaftan hin barbaada wangeelli keenya wangeela dhukkubaa miti wangeela iyyumaa miti wangeela rakkinaa miti waan sinitti maa kakuu moofaa keessatti tajaajilli fayyinaa tureera healing ministeriin jira Elsaa'i dhaqil Yordaanos keessa si'a 7 lixii ba'i jedhee namichi qullaa'eera Naamaan loltuu warra Sooriyaa du'aanis ka'eera mucaan Shuunaam sun milikkita garagaraa kenneera Waaqayyo karaa raajota isaa garuu tajaajilli birmadummaa yookaan deliverance ministry yookaan ነፃ የማውጣት አገልግሎት የተጀመረው ከነን ጀልቀበ ኢየሱስን ኢየሱስ ilmi Waaqayyo gaafa dhufu namni bilisa ba'u jalqabe maalitti bilisa ba'a seexanatti dhukkubatti iyyumatti idhaa sayde kamirraayyuu inni maal ta'u jalqabe bilisa ba'u jalqabe wangeelli keenya wangeela birmadummaati
Gaafa birmaduu baatanii dhukkubaaf seexana duwwaa miti. Abjuun keessan, jireenyi keessan, fayyaan keessan maal ta'a? Bilisa ba'a. Gaafa fayyaan kee jireenyi kee bilisa ba'u baratteen milkooftaa, hojjetteen milkooftaa, nagaddeen milkooftaa, karaatti deemtu hundinuu karaa milkaa'inaati malee karaa kisaaraa miti. Maaliif? Ati bilisa kan baatedha. Mi'aan kan bilisa ba'edha jedhaa. Kanaaf Waaqayyo nama jalqaba gaafa uume rakkinaa wajjin hin uumne, iyyumaa wajjin hin uumne, dhukkubaa wajjin hin uumne. Addaamiif Ewaan gaafa uumaman dhukkuban qaban, hiyyumaa wajjin hin uumamne. Hiyyumnis kan dhufe, dhukkubnis kan dhufe, abaarsi kan dhufe bu'aa cubbuuti. Maal cubbuuti? Bu'aa maaliitiin jedhee? Bu'aa cubbuuti. Kiristoos qooda koof qooda keessan fannoo irratti gaafa ol ba'u abaarsa koo fudhateera, dhukkuba koo fudhateera, rakkina koo fudhateera. Isan fudhachuuf qabu sana fannoo irratti narraa cinqaarseera. Mee namni tokko fannoo irratti narraa cinqaarseera jedhaa. Kanaaf waan isinitti himaa, nama gaafa uume Waaqayyo Eden Gannat keessa kaa'e Addaamiif Ewaanin naqe. Maanni Eden Gannat? Eden Gannat jechuun lafa jireenya mijataa, lafa qilleessa mijataa, lafa Waaqayyo ofiisaa keessa deddeebi'u, iddoo jireenyi jiru, iddoo bishaan jireenyaa jiru, iddoo mukti jireenyaa jiru, iddoo waan hundumaan mijataa ta'e dhaqee kaa'e dhala namaa. Ituu nu rakkisuu barbaadatee sila dhaqee lafa onaa irratti nuuma jalqaba. Lafa onaa irratti nuumne Waaqayyo dhala namaa Eden Gannat keessa kaa'e. Eden Gannat keessa maaltu jira? Bishaan jireenyaatu jira, lafa dhuganii dheebuu ba'an. Muka jireenyaatu jira. Maaltu jira Eden Gannat keessa? Urgooftuu dibataa haphee gaariitu jira. Lafa dibatanii urgaan. Ameen jettu? Urgooftuu dibataa gaarii, lafa foolii gaarii fidu. Lafa waan ajaa'ibti urgooftuu dibataa gaarii. Hapheen biyya sanaa, urgooftuun biyya sanaa baay'ee namatti tola jedha. Lafa urgooftuun dibataa gaarii jirutti dhaqee dhala namaa uume. Isa duwwaa miti. Maaltu jira iddoo sana? Warqeetu jira. Maayidin yaallebet boota. Lafa warqeen jiru. Warqee duwwaa miti. Dhakaa gati jabeessa የከበሩ ድንጋዮች dhagaan gati jabeessa warra ta'an የከበሩ ድንጋዮች የተባሉ isaan kun lafa jiran lafa dhagaan gati jabeessi jiru የከበረ ድንጋይ ባለበት ቦታ ወርቅ ባለበት ቦታ ነው የሰው ልጅ የተፈጠረው እንጂ በምድረ በዳ ላይ አይደለም። lafa onaa irratti miti. lafa warqeen dhagaan gati jabeessi jirutti dhala namaa uume Waaqayyo. dhala namaa dhagaan gati jabeessi kun Yaaphis jedhamani tokkoffaan. Yaaphis jechuun dhagaa gati jabeessa bifa waaqaa qaba. Tiferios bifa waaqaa keessatti waan argamu qabannis of keessaa. Kalqeedoon, Simagdos, Sardekis, Serdiyoon, Kiristilos, Berelios, Topaaziyoon, Kirispooros, Ayqinooxoos, Ameexoos isaan kun 12 garaa lafaa jala jiru. Iyyoob boqonnaa 28 Topaaziyoos kun biyya Itoophiyaa keessatti akka argamu dubbata. Iyyoob boqonnaa 28 Topaaziyoos kun biyya Itoophiyaa keessa jiraayidha. Dhagaa dubbisaa Iyyoob 28. Dhagaan gati jabeessi kun garaa lafaa jala jira. Waan isinitti maganama kana. Eebbi sirriiniif eebbi dhugaan isa garaa lafaa jala jirudha. Isa dhokatee kaame. Maal jedhe Waaqayyo Qiroosiin? Isaayyaas 45 lakkoofsa 3. Qiroos jechuun qoma ormaadha. Waaqayyoon iyyuu hin beeku garuu Waaqayyo isa beeka. Namichi Waaqan beeku Waaqayyo garuu isa beeka. Ani si fuuldura deemee danqaraa sibiila borojjii nan caccabsa. Keenya sibiila diimaa nan urreessa. Qabeenyaa dukkana keessaa dhageessu bacallamaa usti yaallachuun abtu. Manni qabeenyi dukkana keessa jiru isa lafa jala dhokfamee jiru jechuudha. Mannim yaalaa geenyewu qabeenya dukkana keessa jiru dhageessu nama san beenne qomoo ormaatiif iyyuu qabeenya dukkana keessa arga kenne isa dhiiga isaan bitame siif maaf hin kennu? Sirraa baneera irraa kaasee dhiiga olichaatiin eewu kan nagaa jiru lafa eebbi keetti cufame qulfi isaa sirraa baneera irraa kaasee.
Meenan dubbisa dhagaa lakkoo Isaayyaas 43 ani qabeenya iddoo dukkana keessa jiru siifan kenna badhaadhummaa iddoo dhokataatti walitti qabame harka kee keessa nan buusa yemmus ati ani gooftaa kee akkan ta'e maqaa keetiin kanas si waame Waaqayyo isa kan Israa'el ta'uu koo kanaan hin beekta har'aa kaasee dajeera eebbi iddoo dukkanaatti walitti qabamee jiru eebbi dhokataan akka sirka bu'u ajajeera ajajeera nama san beennedha Qiroos nama san beennedha nama Waaqan beenne garuu qabeenya dukkana keessa bacallamaa usti yaallachuun abta isa dool lafa jalaatti walitti qabamee jiru maalan godha siifan kenna maanni eebbi iddoo dukkanaatti walitti qabame kun dhakaan gati jabees amma reef namoota irraa ifee kun bara darbe bara kana amma dhagaa gurraacha cilee baasutti kan jiru amma ani garuu waggaa 10 ol kadhadheera eebbi biyya kana keessaa akka namootaaf ta'u waggaa 10 oliin kadhadhee maaliif eebbi lafaa jalaa jiru kun yoo baay'ee kan sammuun namootaa irraa dukkanni ifee namni eebbaan cabsee ba'uu danda'u eebbaa isa iddoo dukkanaatti qabeenya walitti qabame sana maalan godha jedheen yoo sirkaan buusa dhaggeeffadhaa Eden Gannat keessa dhakaa gati jabeessa warqee gaarii urgooftuu dibataa bishaan jireenyaa muka jireenyaa lafa jiru dhaqee dhala namaa maal godhee kaa'e Addaam abboommi Waaqayyoo eeguu waan hin dandeenyeef keessaa ba'e akka inni deebi'etti hin galleef Waaqayyoo ergamaa iddoo sana eeguu dhaabe karaa Addaam keessaa baane karaa Kiristoos immoo itti deebineerra kan naga'e itti deebi'eera idhaa karaa isin itti deebitan isinitti managaa isin kan waamamtaniif eebbaafi jedha kan waamamteef dukkana keessaa gara ifaatti abaarsaaf miti ከጨለማ ወደሚያስደንቅ ብርሃን እግዚአብሔር የጠራቸው ለእርግማን አይደለም ለደዌ አይደለም ለበረከት ነው አሜን አሜን ጀቱ ጴጥሮስ ድራ ሰዲ ሰገል ሐማዳና ባርሳባሳን እንደብስና ገረገልቻዩ ኤብሳ እስኔ በከር ገተኔፍ ዋመምተኔ ነመስም ብረጅሩናቴ በከር ገቱፍ ዋመምቴዳኔ እዩማፍ ሲዋምኔ ጎፍታን rakkinaaf dhukkubaaf si waamne gooftaan kaliqeeffattuu mita kaliqeessituuf si waame gooftaan keessa deebii 28:5 ati mataa taata malee tellaan taatu illiqeessita malee illiqeeffattu sirratti ta'eera kun irraa kaasee sirratti ta'eera kun irraa kaasee lafa eebbi jirutti dhaqeera namaa uume Addaam jiraachuu waan dandeenyeef keessaa ba'e Yesuusin gaafa fudhannu nuyi molokotaawwi xeeninnetim fayyina foonis kan lubbuus eebbas waan hundumaa isaa wajjin fudhanneerra Roomaa boqonnaa 8 Yesuus Kiristoosii wajjin jedha waan hundumaa fudhanneerra jedha waa tokko waa lama miti nama simbira jiru waan hundumaa fudhattee ta'edha dhagaa waan sinittima bara dhumaa kana jala waan sadiitu sin barbaachisa amma bara dhumaa irra jirra bara dhumaa kana jala waan gurguddaa sadiitu sin barbaachisa tokko ogummaa waaqarraatu sin barbaachisa lama qabeenya sin barbaachisa sadi humna afuura qulqulluutu sin barbaachisa irran deebi'a dhagaa bara dhumaa kana mootanii bittanii darbuudhaaf tokko ogummaa waaqarraa lama qabeenya sadi humna afuura qulqulluu seexanni irra maaliin biyya lafaa kana bitaa jira bara dhumaa kana jala qabeenyaan ogummaa seexanaatiin akkasumas humna afuura hamaatiin addunyaa kana maal godhaa jira amma to'achaa jira inni qabeenya qabu isa hiyyeessaa bituun dirqamadha sobamoo dhugaadha hin qabdu taanaan isa qabutti hidhattee harka laatta taawwaqeeno kaleessas ta'a ture waa harkaan qabdu taanaan isa qabutti hidhattee harka laatta humna afuuraan qabdu taanaan humna afuura seexanaatu si bita qabeenyaan qabdu taanaan isa qabeenya qabutu si bita qabeenya qabdan taanaan isa qabeenya qabutu si bitee sin hojjechiisa isa qabu fudhatanii hojjettu bara dhumaa kana jala kiristaanonni hojiin jaallatan sanafoota ta'anii dhumaa jiru hoduu jaallatu afurri bara dhumaa kun afura nama hojjechiisu miti afura nama odeessisu malee kanaaf inni waa qabu amantii qabaadhu dhiisi qabeenya sanaas to'achuu barbaada kana meen hin jedhina to'adhu malee maqaa Waaqayyootiin yaa
Sanaan maal gochuu barbaada? Sin to'achuu barbaada. Kanaaf humna bara dhumaa kana jala dhaabbachuun isin ittiin dandeessan tokko ogummaa waaqarraa samaayyaawii xibaba. Lama qabeenya qabaachuu sinirra jira. Sadi humna hafuuraatiin humna seexanaa garagalchuutu sinirra jira. Maaliif namoonni baay'een nagaddanii takka kaatanii mul'attanii dhattanii akka abidda boba'u dhaamtu achiin waggaa 2-3 nagadi keessan xuruu sinii deemee hojiin keessan xuruu sinii deemee iddoo tokko ga'ee dhaqee istaak ta'a. Fudhadha laala. Nagada duwwaa miti. Hojumta hafuuraa biyya kana keessatti waggaa 2-3 namni tokko hafuuraan ka'ee gaafa tajaajilu waggaa 5 jaarratti istaak godha. Maaliif? No power. Humnatu hin jiru. Humni jiraannaan kellaa diinaarra ba'uu dandeessa. Birrii qofaan nagada qofaan diinamuu dandeessu. Nagada kee biratti kan si barbaachisu humna hafuuraati. Gaafa nagada kee bira humna hafuuraa jiru moortuuniif oodduun sirratti hojjechuu hin dandeessu. Dhibaartuun karaa si dhaabuu hin dandeessu. Maaliif? Hoodi Israa'el irratti dhibaarri mana Yaaqoob irratti hin hojjetu. Irraa kaasee sirraa expired godheera. Namni tokko narratti hin hojjetu jedha iyyaati. Jaarsi tokko barana maskarama irratti dhugaa ba'u Finfinnee irraa dhufanii dhugaa baanii waggaa irraa gaafan dhufeedha waggaa 2 irraa isa ture. Waan nyaannu hin qabnaanii Faatima naa godhan. Maqaan koo Tasfaa Tashoomaan jedhama. Kan inni irraa dhufe immoo naannoo Finfinneedha. Magaalaa Alam Ganaa irraa dhufe. Guddina dinagdeedha yookiis ikoonoomii keenya nu guddisee nama nu taasise. Ijoollee qabnaa mindaan keenya nu ga'u jireenyi keenya harkaa gara afaanii duwwaatti ture. Bara 2010 gaadotaa yookiin daldaltootaa irratti marsaa calqabaa dhufee hirmadhee raajinnaa kadhatanii hojii kana itti fufe 900 fi 80,000 bitee maqaa naannessuu libree naannessuu walumatti qabatee miliyoona tokkoon konkolaataa cimaa hojiidhaaf ta'u hojiin calqabe sanaaf Waaqayyo konkolaataa naa kenneera. Kan nama dhibu ikoonoomii duwwaa miti. Ikoonoomii keenya Waaqayyo nu eebbisee haala gaariidhaan akka jiraannu nu taasiseera. Namoota baay'eedhaaf kana bochaadha gara hojjetaa 200 akka wabiin qabamma yeroo ammaa kanatti. Kanumti ana jalatti ta'anii hojjetan jechaadha. Baay'een keessan waa xinnoo birrii argattanii makiinaa wayii fooqii wayii dhufee taanaan tajaajilaas taanaan waa seexanni duraa bahee dhukkubsataan fayyada taanaan harka borsaa keessa kaatee ameen 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 Yesuus yaadinal ameen 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 bal'aa እንደዚህ waa isinitti dhufee jennaa warri kaanis baqa mukki ijjarra jiru ol jedhee dhaabatu. Buna gaafa jarraa cortanii ol jedheef mataa raasa. Gaafa jarra jiru gadi jedha. Qabeenyi sitta dhufu afurri sitta dhufu gadi jedhi. Ammatti gadi jette sirratti fe'a. Humna dhiiga olichaan ganama kanaa kaasee eebbi Abrahaam argate akkasii argatu ajaajeera. Prosperity waaqarraa. Prosperity lafarraa. Bara kana bara dhumaarra jirra amma. The last time bara dhumaarra jirra. Bara dhumaa kana jala mootanii darbuudhaaf waan kana sadan macaafa kana 2 sinii barreesseera. Ogummaa waaqarraa kan jedhu booda warra dandeessa fudhatanii dubbisuu dandeessu. Ogummaan si goggeessa hubannaan si golgaadha macaafni. Kanaaf bituuf hamaa bituuf qilleessa bara dhumaa kana to'achuuf qabuuf kan sin barbaachisu tokkoffaa maal jedhee ogummaadha. Daani'eel boqonnaa 6 lakkoofsa 1-2 mana Daariyoos mooticha keessatti hojjetaa ture Daani'eel. Nama 120 keessaa Daani'eel namni 3 supervisorii turan afaan parasiyaanaan yookaan geggeessaa turan. Daani'eel warra 3 sana irratti warra mataa ta'an irratti caalee mataa ta'e argameedha. Nama simbira jiruun hafuura caalmaayidha. Daani'eel caalee akka inni argamu kan godhe tokko ogummaa waaqarraati. 2 humna hafuura qulqulluuti. Dhaqaa dubbisaa Daani'eel 6-3 hafuurri hundumaarra caalu isaa wajjin waan jiruuf addumaan ba'ee warra mataa ta'an irratti mataa ta'e argame. Nagadi kee gaafa tikaatu kan biraa dhufe akkasin kuffifneef. Hojii kee gaafa tikaatu kan biraa dhufe si caalee akkasin kuffifneef. Arra ganama kanaa kaasee hafuura caalmaa. Ogummaa caalmaa. Ayyaana caalmaa. Ajajeera sirratti. Ajajeera sirratti. Ajajeera sirratti.
dhiiga holichaatiin. Ayyaana sarroobii dheengaddaa dhaabbadhe narra dhaabachaa jiru. Bor immoo kanaan hin dhaabadhu. Na aaressa leenca Yihuudaa. Isu bakka leessaan nagadi kee mul'anni kee suma leessaan tanaan kan biraa dhufee si yaaba. Kan biraa dhufee hojii ala si godha. Garuu sirratti har'aa jaarra. Sirratti labsaarra. Hojiin kee, nagadi kee, kadhati kee, mul'ati kee waan haaraa. Dhiiga holichaatiin waan haaraa. Arraan booda. Daani'eel warra mataa ta'an irratti mataa ta'e argame. Ogummaaf humna afuraatiin. Ogummaa waaqarraaf humna afuuraan qulqulluutiin. Waan sadan sinitti hime kana irratti hojjedhaa. Qabeenya ogummaa waaqarraa humna waaqarraa guyyaa daffinoo facaasaa roobii kamisa jimaata qidaameen hojjetta yoo ta'e guyyaa meeqa? 6. Sanbata duwwaa 7 sanbataa waldaan naqeen daffinoo yookaan roobii guyyaa guutuu jilbeenfataa oli. Gaafa sana gabaan sitti hafee hafu. Achii ka immoo nagad. Gaafa sana ispiidiin hafuuraa fuudhee darbatee gama sana si buusa. Haleluuyaa. Humna kadhataatiin bara dhumaa kana jala humna hafuuraatiin ogummaa waaqarraatiin gaafa adeemtu seexanni gaafa qabeenyaan dhufee si bituu dhufu qabdati. Gaafa inni immoo hafuura hamaadhaan si mo'uu dhufu immoo maqaa Yesuusiin jettee garagalchita. Gaafa inni immoo sammuu kee ogummaa wayin chaalenji godhu immoo ogummaa waaqarraatiin chaalenji goota. Kana sadan qabaannaan bara dhumaa kana mo'uu dandeessa. Nama simbira jiruun kana sadan qabaannaan baricha mo'uu dandeessa jedhanii. Eeyyee mo'uu danda'a kaasaati. Kanaaf dhalli namaa gaafa uumame iddoo abaarsaatti miti, lafa duwwaa irratti miti, iddoo eebbifamaatti. Kanaaf aniif isin kan uumamne eebbaafi malee abaarsaaf miti. Dhagaa dhala namaa dhaqee Eden Gannati iddoo eebbifamaatti uume. Isaayyaas 51 lakkoofsa 3. Isaayyaas 51 lakkoofsa 3 akkana jedha. Ani Waaqayyo Gooftaan lafa onaa kee doora baganaa magadiyaa. Eeyo kana dhagaa jiru. Waan dhagaa jirtan kun ergaa raajiin sinitti raajaa jira namma. Ilaa dhaggeeffadhaa lakkoofsa 3. Ani Waaqayyo Xiyooniin nan jajjabeessa. Irraa kaasee si jajjabeessa Gooftaan. Waan ishee duraa diigame hundumaaf nan o'a. Lafa onaa ishee akka iddoo dhaaba Eden. Lafa duwwaa ishee akka iddoo dhaaba kootii nan godhaa. Gammachuuf illee achitti hin argama. Galanni faarfannaan achi keessatti dhaga'ama. Kana booda namaaf hin ililchitu. Siif hin ilchu. Ameen. Ameen. Arraan booda kan namaa duwwaatti ililchitanii galtan. Mana kee keessaa ililleef galatatu jalqaba. Humna dhiiga holichaan ajajeera. Humna dhiiga holichaan ajajeera. Ani Xiyooniin nan jajjabeessa nan o'aaf. Lafa onaa ishee akka dhaaba Eden. Lafa duwwaa ishee akka dhaaba kootii nan godha. Achi keessa gammachuuf ililleetu maal ta'a dhaga'ama. Isaayyaas 32 lakkoofsa 15. Yeroo Waaqayyo oolii hafuura isaa nurratti dhangalaasu. እግዚአብሔር ከላይ መንፈሱን በእኛ ላይ ሲያዝንብ ለፍቲ ኦና ኬኛ አከዳበሙ ኬቲ እጅሳ ኛተሙ ታ ወር ከሌሰ ዋን ቀምነ ሳወኔ ፈሮ አሮተ ኬሰ እንግዲ ያፈዳ ገመዳ ጀረዶ ሰነራቲ ለፈ ኦና ሸና ከዳበ ኮቲ ጎዳ ኦሊ የሮ አፉሪሳ ኑረት ዱፍ አመ ግዱ ከና ከነስኒ ከኑ ብሪ ሚቲ ቼኪ ሚቲ ግዱ ከና ሲከነ ሲፈደተኒ ባተኒ አፉራ ዋቀዮት Eeyo kana dhagaye. Afurichatu si wajjin naqee cheekiitti manazarama, fooqiitti manazarama, makiinaatti manazarama. Yeroo Waaqayyo oolii hafuura isaa nurratti dhangalaasu lafti onaa keenya akka dhaabamu keetii ijjisaa nyaatamu keessatti argamu ta'a. Amma gidduu kana kan isin fudhatanii baatanii humna hafuuraati. Afurri kun isa waanjoo iyyumaaf rakkina maal godhu cabsu. Isa humna xibaartu sirraa dhiitee kaasu.
Waan kaleessa gatiin qabnetu aluma tasii galtuu gatii si argata. Inni geenye waggaa lamman kana tashaalee yaadatta. Namichi dhugaa ba'u tokko buna makeenaa sadii afurin bitee inni jalaa sameen gabaa dhabee deema. Asuma galee zayitiitti firfirsinaan jedhee inni addaate jedhee gabaa irratti naa barbaadame. Afurri gaafa gara kee dhufu hojii keetti jireenya keetti foolii gaarii kennu. Ituma gabaan baay'een addanaa jiru sitti naannaane qoya sii binnaa jedhu. Waa godhatee dhufe siin jedhu. Waa godhattee galte. Barre sirriidha. Ana lo kasir mitire tonqaayicha bukkee dhexxee fayyite tonqaayicha raajii masa tonqaayicha bukkee arrawaan sittima ayyaanatti lafa kanarraa gaara kanarraa asii hirmaattee baatu gola kee keessaa mana kee keessaa waariyee si eega waariyee si eega waariyee si eega humna dhiiga Yesuusitti amen. Thank you. Lafa onaashee akka dhaaba Edeniin godha. Duwwaati waggaa 10 waggaa 8 nagaddee dadhabdee akka namaa xaareera naan taane. Honaanatti ta'e. Misoomaadhaan jalqaba kana booda. Kun afaan waaqaa sitti meena miti. Ergaan nagaa jira isa kana. Waan haaraatu jalqaba kana booda. Agee boqonnaa 2 lakkoofsa 18 kaasee guyyaan irraa jalqaba gara fuula duraatti ji'a 9ffaa ji'icha keessaa guyyaa 24ffaadha. Guyyaa hundeen mana qulqullummaatti kaa'ame kana garaatti qabadhaa. Sanyiin gombisaa keessa hin jiru yoo ta'e iyyuu mukti waynii mukti arbuu mukti ruumaaniif mukti ejersaa ijaan godhanne yoo ta'e iyyuu anarraa jalqabee sinan eebbisaidha. Yoomii jalqabee arraa jalqabee maalan godhaa sinan eebbisa. Waan isaa qalbeeffatanitu sanyiin gombisaa keessa hin jiru yoo ta'e mukti ruumaanii keessanii mukti arbuu keessanii mukti waynii keessanii ijaan godhanne yoo ta'e garuu anarraa jalqabee maal godha sinan eebbisa. Anarraa jalqabee maal godha sinan eebbisa. Arraa jalqabdee attamitti eebbifamtaa? Attamiin arraa jalqabdee attamiin eebbifamta? Fakkeenya boqonnaa 10 lakkoofsa 6 eebbi mataa qajeelotaa irra jira. Humni nama irratti ka'uun garuu afaan jallootaa hin cufa. Eebbi eenyurra jira? Mataa qajeelotaa irra. Barakat በጻድቃን ራስ ላይ አለ። attamitti narraa jalqabdee eebbifamta? Eebbi mataa nama qajeelaa irra waan jiruuf afuuratu gara kee dhufarraa mataa kee irratti jireenya kee irratti. Humna afuuraatti imparteeshinii atasii fudhattee galtu. Ayyaana atasii hirmattee galtu. Eebbi sirra jira wanta ta'eef. Inna gadda lafa qonnaa dhattaa, lafa gabaa dhattaa, lafa suuqii dhattaa, lafa miizanaa dhattaa. Arraa jalqabee eebbatu jalqaba humna dhiiga Yesuusitu. Yoomii jalqabee humna dhiiga Yesuusitu. Humna dhiiga Yesuusitu. Borii miti amma jalqabee atuutas jirtu mana misraachuu akkasitti mani arraa jalqabee. Waaw. Laftitti kaatedraaliin araaraa kun amma ijaarame magaalaan araaraa kun ijaarame waggaa 7-8 dura lafa namitti saamamuudha. Iddoon kun har'a garuu lafa namni lafa isaarra ciisee lafatti kaleessa namadhaan har'ammoo lafatti seexanadhaan. Waggaa 7 gidduutti misooma kana kan misoomsee waadhannee dhoofneef inni miti. Amma namni keenya keenyuyyuu beektu sinuu amma namni keenya hiixatuyyuu garuu banaa mootummaa isaa keessaa
maal jedha Milkiyaas 3 ani gombisaa koo banee maalan godha sinan eebbisaa sirratti baneera irraa kaasee gombisaa ilame yeroo koronaan dhufe bara darbe rakkina dhufu gooftaan natti meera dursee waan an ta'eef rakkina sana jalaa ba'uufanii hojii wayin hojjechiisaa ture hojjetaan nama 100 oliif kaffallas keessa amma miidiyaatuun dabalatiin jetti damoosni dhaabbataan kaffallu gara 500 dhiyaateera already 500 amma miidiyaatuun dabalatiin rakkinicha afurii natti meera sana jalaa ba'uufan dafee waa hojjechaa ture natti dhufe garuu akka inni natti dhufus immoo waggaa 2 dura argeera gaafa waldaan asii cufamu akkaawuntii waldaa araarra 100 duwwaatu jira dhugaadha kun birri 200 akkaawuntii koorraan qabaa fidee kan waldaatti dabalee amma nama 40 bilbileen liqii gaafadhe maaliifan gaafadhaa hojjetoota kanaaf ji'a 3 kaffallaan isa booda waaqayyo waa godhadheen nama 3tti bilbile namni sadanuu anoon qabu jedhan gaara kadhataa dhaqeennaanii kadhadhe kadhaan jedhe hafuurri qulqulluun ana dhiiftee nama kadhannaanan si ilaalee naan jedhe kunoo tokko gaaddisaa nuun gaafateera beekanan sobee gaaddisaa kunoo jira ana dhiiftee nama gaafattee naanan dhiisee naan jedhe silaa ummoo saqqiraaqi immoo akkasii anoo kadhadheen beeku gooftaadhaa dhiisedheen an kadhannaa koo tumee irraanfadheen kadhannaa guyyaa 40 gale ji'a 3 booda misoomnas keessaan dhaabbanne hiyyeessa gargaaruun dhaabbanne ji'a 3 booda akkaawuntii araaraa irratti miliyoona 10 arge lafa waan jirretti sumunii tokko immoo liqeeffannee mana kana ijaarree hin beeknu kennaadhuma hojjenne malee liqeeffannee hojjennee hin beeknu maaliif hin liqeessitu malee arraan booda atis hin liqeessita malee umna dhiiga walichaatiin eebbassi barbaada malee hin barbaadu kana booda milkaanessi barbaada kana booda waan sanitti hima abbaan Abrahaam gooftaan keenya hulluu bahulluu nawu meessa hundaa qabudha jedha seenaa baraa isa duraa 29 lakkoofsa 12 badhaadhummaan ulfinni si biraa namaaf dhufa ati waan hundumaa irratti gooftummaa qabda namoota hundumaa guddisuuf jabeessuuf aangoo situ qaba nama barbaadde jabeessuuf guddisuuf gooftummaa situ qaba badhaadhummaaf ulfinni si biraa namaaf kennama nama biraa miti baggoo sixootaaf fitsuun barakat kabiraanaat abbaat namu Yaaqoob 1:17 kennaan gaariin hundi waaqayyo abbaa ifaa biraa nama biraa wanti dhufu hin jiru abbaa keetu badhaadhaadha fira kee miti obboleessa kee miti atatu namni harkana qabeetu waatti galaayetta tu namni siin na gargaare kanan ta'a namni tu si gargaare siin kaa'u biyya akkanaan jedhe gooftaa gaafa mana jaaluu jalqabe waan inni natti malee hunda isinitti himu xiccaafi isaa isinitti hima nama wayii tokko namni kun akka siin gargaarreen godhaa jedhe maaliif ennaan bor mana kana keessa siin kaan nuti ijaaree dhuwe kanaafuu warra fagoon fida jedhe asii namni waan qaba achi harkana qaba an akkana sii godhe siin jedha siin kaa'u bor arra misraachoon sii qaba sii kennee kan hin gaabbine sii xatee kan hin shakkine isa barbaade jabeessuuf guddisuun aangoo kan saasa ta'e badhaadhummaa kennuun kan saayisa ta'e arraa kaasee harkasi qaba leenci golgotaa fira kee miti humna kee miti warra tabdatte miti ilmi waaqayyo arraa kaasee harkasi qaba mee waan sinitti nama san beenne qiroosiin harkasi qaba jedhamini harka kee mirgaa si qabeen jedhee danqara sibiila borojjii caccabseen keenya sibiila diimaa maal godhe nama san beenne yoo harka qabeem siin dhiiga isaatu si bitee mucaa isaatii mati yoo dadhabde iyyuu manuma isaa keessa jirta inni garbicha isaa qiroos irraa keenya sibiila diimaa danqara sibiila borojjii caccabse amma irraatti hojjettee nagaddee itti ba'uu kan dadhabde gaara Iyaarikoo ta'e ijaaramee kan sirra dhaabbate firaaf humnaan kan dadhabde humna du'aa ka'uun daakeera sirraati daakeera 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 dhugaadha hin daakama ganama kanaa kaasee ganama kanaa kaasee hin daakama sinis furdattanii gateetti baaftanii waanjoo ofirraa gattu waan jedhuuf Isaayyaas 10:27
Furdatanii gateetti baaftanii waanjoo ofirraa gattu. Gateetti foonii baaftu miti wantichi. Isa ushuu baratanii gateetti baasan miti. Qibaatu ይመጣል. ቀንበር ሰባሪ የእግዚአብሔር ቅባት ሰንሰለትን የሚበጣጥስ ማነቆን የሚሰብር የእግዚአብሔር ኃይል አጣፍ ጉዱንፋ ካንኩት መሪያ ወረጀሎታ ብሻነት ከነቁ ዋንስንትም ማል namni qabeenya argachuu dhatte buwaamee qadhatte halkan farda yaabette waraabessa yaabdee gulufaa bulte isheen kan qullaa bakkee sirbite yootti dhattan maal goota giffiitii qannasuufanii nu dhuguma giffiitii qannasuuf halkan fiige kana barbaaduuf inni qullaa sin fiiksifne inni harree sin yaabbachiifne akkasumatti eebba saarraa haleluuyaa akkasumatti badhaadhummaa saarraa Banera sirrat Banera sirrat Banera sirrat Iga walichaatiin kana godhi sana godhin qabu Abrahaamin kan eebbise siifis waaqa anaafis waaqa Isiyaaqiin kan eebbise Yaaqoobiin kan eebbise Galaatiyaa 3:4 isin kan Kiristoos waan taataniif sanyii eenyuuti jedha isin kan Kiristoos waan taataniif yoos sanyii Abrahaam sanyii Abrahaam waan taataniif waan Abrahaam argate Hallelujah isin sanyii Abrahaam kan taataniif Hallelujah isin kan Kiristoos waan taataniif yoos sanyii eenyuuti Abrahaam sanyii Abrahaam waan taataniif eebba Abrahaam argate maal taatanitu ganama kana kaasee eebbi Abrahaam kan Isiyaaq kan Yaaqoob ati sanyii Kiristoos waan taateef si argateera si argateera si argateera si argateera dubbadha daqiiqaa lama ofirratti na argateera labsa ofirratti na badhaati labsa declare godha labsa ofirratti shara baba shila baba labsa 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 Hallelujah. Kanaman. Fakkeenya 18 digdamii lama duutiif jireenyi Aboo Arrabaa jala. Warri amanan ija ishee nyaatu. Inni itti labsite kun si dhaala. Ija isaa immoo nyaata. Ati kan Kiristoos waan taateef. Because you are of Christ. Sanyii eenyuuti. You are. Sanyii Abrahaam. Seed of Abraham. Kanaaf eebba Abrahaam argate hundinuu For this, every blessing of Abraham will be used. Kan keetiin jedhe. As yours. Kun seenaa miti ani wangeela seenaan hin beeku hojiidhaan hin beekan. Iyesus naafa diriirsa jedhee lallabne diriirsee na agarsiise. I didn't Jama bring that Jesus to stretch the leg, but he showed me stretching them. In eebbisa jedhee nimne eebbisee na agarsiise. He told me that he will bless. Sirratta raaja sirratta labsa ganama kanaa kaase. I will declare it to Ati you. sanyii Abrahaam waan taateef. For you are seed of Abraham. Ganama kanaa kaase. From right out this morning. Ulaan milkaa'inaaf ulaa eebbaa sirratti baneera. Baneera. Success. Baneera. I have opened it. Norata. Take your seat. Dear viewers from all over the world. Galaatiyaa 3:4 eebba Abrahaam argate karaa Kiristoos Iyesuus saba Waaqayyoo warran ta'in hundumaaf akka kennamuuf hafuurri isa Waaqayyoo abdachiiseen amantiinaan akka fudhannuuf Kiristoos nu fureera. Kiristoos maal godheera nu fureera. Kiristoos waan nu fureef eebbi Abrahaam argate kan kooti kan keeti. Eebba Abrahaam argate. Waaqayyo Abrahaamii kakuu gale. Maal jedhee? Akka urjii gara Waaqaa ka cirracha galaanaa simbaa isaa atuun eebbisuun si eebbisa. Abrahaamiif kakuu waan galeef sababa Abrahaamiif jedhee Isiyaaqiin eebbise. Sababa Isiyaaqiif jedhee immoo Yaaqoobiin eebbise. Sababa Yesuus irraa kan ka'e aniif isinarra eebbicha.
eebbicha isa kan Abrahaam argate Yesuus irraa kan ka'e maal taane irraa isa lafarraa isa kosii kana dhiisaati isa waaqarraa isa namni hin arganne yoo arganne irraa mitire yaa Efesiyoon 1:3 isa waan waaqarraa nu eebbise abbaa gooftaa keenya Yesuusiif galanni haa ta'u በሰማያዊ ነገር ለባረከን ለአባታችን ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን ሰባዋ ቀራም አልጎደ እኒ ነምነ ስትዱፈ ካንሰር ራ ኤችአይቪ ራ ዱአራ ናፉማ ራ ጃሙማ ራ ይከምኩን ኤባዋ ቀራቲም this is spiritual blessing ኢሳዋዋ ቀራን ነው ኤብሴ ኤባዋ ቀራ ዱዋሚት ኢሳላ ፈራንስ ሰራሁማ ማበቆና ድግደሚ ሻን ለኮብሰ ኩዳን በልጀባን Isiaq irrukutee jennaan mandara geeraaritti gadi bu'e Isiaq mandara eessaatti geeraar mandarri geeraar biyya ormaadhasaaf mandara geeraaritti gadi bu'e baruma sana jedha Isiaq minaan facaafateedha baruma sana immoo dachaa dhibbaa galfateedha baruma namni kassaru kana keessa dachaa dhibba buufattaati maaliif kakuu dhaga amma dhiyoo kana namni sun as keessa jira ta'een beeku ji'a 3 dura dhugaa ba'aa ture lixaa dhufe amma hojjechuun humtuu nama rakkisa beektu gara sanatti tasaabii tokkoof makiinaa meeqa fidee dhufe baruma namni rakkatu keessa baruma sana Isiaq baruma sana beelaan geeraaritti gadi bu'e baruma sana binaan facaase baruma sana dachaa dhibbaa baruma 2013 kana keessa bara chaaleenjii nammaatu kana keessa bara rakkinni baay'atu kana keessa dachaa dhibbaan si eebbiseera humna dhiiga walichaate dachaa dhibbaan si eebbiseera baruma sana keessa ruuqa adelem waaqayyo si eebbisuudhaaf piroosesiin barbaadu amma si namman na waaqayyo na eebbisu ganaa si waa cabsee akkas godhechi godhee waa fidattanii heddu akkas miti Isiaq geeraarumatti gadi bu'eetu boolla bishaan tokko qote na warri geeraar dhufteetti dachaate maal jedhee boollattiidhaan maal jedhe tashaale boollattiidhaan maal jedhen jedhe sixxinaa dura maa jedhe Isiaq jedhe kun amajaajii jedhe amajaajii afur amajaajii sirraa dadhabsiisee irraa kaase ame amajaajii jedhame amajaajii sirraa dadhabsiisee irra ganama kana kun amajaajii jedhe ittiin falmine darbee moqote sixxeenaadha jedhe mormiidha jedhe namni mul'ata qabu badaa nama rakkisu naganni keessan nama laalanii hin ta'in mul'ataan siniif haa ta'u naganni keessan nama laaluun hin ta'in mul'ataan haa ta'u amajaajii bukkee darbee mormii bukkee darbee sadaffaa qotate roobot shaara baganaadha bagadiyaadha labaas haleluuyaa arraga nama ergaan sii qaba amajaajii bira sin dabarta mormii bira sin dabarta riyoobot babal'anneerraa lakkuma bishaan gaararaa kanarraa bubbisaa amma gad dhufee bubbisaa sitti dhufa kana booda ela dhugaadha abjuudhaan agarta sii ta'a ammoo irran deebi'a abjuudhaan agarta sii ta'a ammoo abjuudhaan agarta sii ta'a ammoo sii ta'a sii ta'a sii ta'a ora bagana bagadi ala labas wow Roma 11:13 badhaadhummaan araara waaqayyo hammam guddata badhaadhummaan araara waaqayyo hammam guddata Roma 11:13 badhaadhummaa araara sarraa akka jedhu macaafa keenyarraa eebbi waaqayyo rakkina irratti rakkina namaan dabaluudha eebbi waaqayyo nama badhaasa maal godha nama badhaasa eebbi waaqayyo rakkina irratti rakkina namaan dabalu maal godha malee nama badhaasa si badhaasa ganama kanaa kaase si badhaasa ganama kanaa kaase si badhaasa pura basandara bakara babadera labas keessa deebii boqonnaa 11 lakkoofsa 11 nan dubbisa dhagaa kun ergaa keessan hin da'u eda dubbisaan ture tun kadhadhu nama baay'ee irratti hojjeta sagaleen kun 8 kaaseen dubbisa ammas akka jabaattee ceetee biyyicha qabattuuf abboommi anarra si abboomu kana hundumaa eegi biyya waaqayyo abboota keetiif sanyii isaaniitiif kennuudhaaf kakatee biyya aannaniif damma baasu sana keessa bara dheeraa jiraatta
biyya ati itti galtee qabachuudhaaf jirtu kun ilaa ishee kana dhagaa la biyya ati itti galtee qabachuudhaaf jirtu kun akka biyya Gibxii isati keessaa baatee dhufte isa yeroo sanyii facaaftu akka nama biqiltuu guddisuuf miilaan deddeebi'ee bishaan itti jalliftee obaaftu sanaa miti. Kasa gaafa biyya Gibxii turte yeroo namni biqiltuu dhaabu laga Gibxiitti miilaan jooree bishaan waraabee biqiltuu obaasu sanaa miti. Inni biyya Gibxii darbeera. Amma garuu Waaqayyo biyya inni waaqarraa eebba isaa gadi roobsa. Wow. Zakkaariyaas 12:10 mana Daawitii warra Yerusaalem keessa jiraatan irratti hafuura araaraaf hafuura eebbaan dhangalaasa jedha. Akka sakaleessa dheengadda biyya Gibxiitti joortu sanaa miti. Biyyi Waaqayyootti si galchu biyya dachaaf gaara qabu. Biyya ijji Waaqayyoo gooftaa kee ilaalu. Ijji Waaqayyo gooftaa jalqaba waggaatti amma dhuma waggaatti yeroo hundumaa to'atu. Kana booda mortuuf oodduun hojii keen to'attu ija Waaqayyootu to'ata kana booda. Maqaa Yesuus hojjetaa Waaqayyoo sirrattan dubbadha. Kana booda mortuuf oodduun hojii keen to'attu. Ija Waaqayyo gooftaa maccaatu hojii kee jireenya kee to'ata. Akka galeessa dheengadda joorteetti dadhabde miti. Waaqayyo banaa isaa banee eebba isaa barakata isaa irratti roobsa. Bara darbe Gibxii kaariyoo dhaqeen ture akkuma macaafni jedhu lafti onaa lafa onaadha ijaan annaqee arge biqilaan hin jiru hawaarri ka'ee jasiin jaamsa akkuma macaafni jedhu buqqeen isaanii akkuma duree arrayyoo amma kana gaa shunkurtiin ammuma kana gaa arrayyuu sabni Israa'el kajeele sana inni akkuma sanatti jira habbayya magaalaa isaanii walakkaa kutee darba kanarraa kana fe bishaan sanarraa kana fe jireenya biraan qaban barachi jirtu akka nama naqee nama bishaan waraabuu lagatti deddeebitee akka nama biqilaa jallisu isa joortu sana miti Waaqayyo akka yeroo sanaa miti biyya Waaqayyo eebba isaa daadhiif jammatti lolaasu biyya Waaqayyo jalqaba waggaatti amma dhuma waggaatti jisaa ilaalu biyya waggaa guutuu eebba waaqarraa bokka waaqarraa argatu. Kana booda barratti hojjechuuf jettee lafa onaa keessa joorte hingaa. Ameen. Hingaa hin jedhe. Barri joormaa kee hingaa. Hingaa. Milkiyaas 2:13 inni cabsee karaa badu Waaqayyo isin dura waan ba'uuf isinis balbala kellichaa jalaa cabsitanii baatu waan jedhuuf arra ganama kanaa kaasee abjuun kee mul'anni kee cabsee namni tokko cabseen baay'eedha. Cabseen baay'eedha. Tora bagana magadi ala namoba. Irra deebi'a cabseen baay'eedha. Cabseen baay'eedha. Waggaa irra deebi'ee si argaddoo irratti sin argu. Ameen. Leeveli amantii kee, nagadi kee, jireenyi kee, ispiidii sadii tarkaanfatee si arga. Karabashinda la bara la bara la bas. Hallelujah. Wow. Nama simbira jiruun levelin kee tarkaanfii sadiidha. Amen. 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 Akkuma ibsaan ammaan dhaame inni kan rakkinaa sirraa dhaame aduun araasii baay'ee. Akkuma dhaabbattanii jirtanitti keessa deebii 28:36 mandara keessatti maasii keessatti in eebbifamtu. Dhalli keessan midhaan baasii keessaan hormoonni arroonni qe'ee keessanii jabboonni xobbaallaan eebbifamaa taatu. Guuboon keessan qoda bukoon keessan eebbifamaa ta'a. Arraa kaasee akkaawuntiin keessa eebbifamaa ta'a. Dhiiga walichaatti. Ameen.